Hordoftoota Harbour Media Network akkam jirtu? Nageenya Rabbanaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a daandii milkaa'inaa yaada ta'uu isaa ni ilaalla jechuudha. Matammaan daandii milkaa'inaatiyyuu wanta biraati miti. Isuma yaada nuti yaadnu akka ta'e bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Isaan keessaa immoo yaada kee yookiin immoo milkaa'ina kee kaati beektuun jalqabni isaa yaada sirrii yaaduu keeti jechuudha. Namni yaada sirrii hin yaadne tokko milkaa'inni kiyyaa sirriidha jedhee tilmaamuu hin danda'u. Lammaffatti immoo xiyyeeffannaadha fookasiisa jennuun jechuudha. Xiyyeeffannaa yaada hojii kee irratti hin qabdu yoo hin ta'in yaadnummaan keetu wanta irratti xiyyeeffannaa qabdu yoo hin ta'in yaada si harkaa bibittinnaa ta'a jechuudha. Yeroo sanitti ati yaadni kee yaada sirrii hin ta'u jechuudha. Yookaan daandii milkaa'inaa irratti kufaatii si mudata. Inni itti aanu immoo hojii cimaadha. Yaada keessan qofaa miti jechuudha milkaa'uudhaaf. Yaada qabdu san hojiitti hiiktee hojiin keessan hojii cimaa ta'uu qaba. Hojii cimaa yoo jennu hojii ulfaata, hojii humnaa, hojii dhakaa muka baattu yookiin immoo hojii konkolaachisummaa baay'ee ulfaataa daangaa dabraa wanta garaagaraa kanaa miti jechuudha. Hojii cimaa kan jedhamu hojiidhuma xiqqoo qabatte waanuma hojii jetteetiin yaaddee kaate sanii sirriitti dalagdee galmaan gahuudhaaf tattaafachuu itti fufiinsa qabaachuu jechuudha. Sana booda dhumarratti maaltu nu dhufa jechuudha? Milkaa'inatu nu dhufa jechuudha. Kanaaf yaada kee jireenya kee jijjiira. Yaadni kee yoo ati sirriitti yaadde ta'e wanni jireenya kee guutuu si jijjiiru waan biraati miti jechuudha. Yaaduma keetiyyuu jireenya kee si jijjiira. Mee akkamitti ofii keenyaa yaadna yookiin immoo akkamumatti ofii keenyaa yaadneetiin yaadni keenya sun deebi'ee jireenya keenya akka jijjiiru immoo haa ilaallu. Kutaa kana keessatti dhugumatti namni ilaalchi inni yaade sun yaadni kee akkamitti milkaa'ina akka fidu keessatti kan barannu ta'a jechuudha. Nan danda'a moo hin danda'u jettee yaadda laataati. Jalqaba irratti gaafiin kan koo kana. Mee namni nan danda'a jedhee yaadu akkam akka ta'u, namni hin danda'u jedhee yaadu immoo akkam akka ta'u gabaabsee isinii haa ibsu jechuudha. Namni nan danda'a jedhee yaadu tokko immoo akka kitaaba beekamaa Asmaan jedhutti namni ni danda'a jedhee yaadu tokko waanuma kamuu ni danda'a. If you can say I can, you can. Yoo hin danda'a jette ati ni dandeessa jechuudha. Namni tokko tokko maal jedhaa hin danda'u, kana akkas godhuu hin danda'u. Maatiin keenyallee galatoomanii yeroo nuti xiqqaa maal nuun jedhaa turanii hin danda'u wanti jedhe achi nutti fe'anii irra caalaa jechuudha. Maatirraa ilaalan nutti dhufte yeroo nuti xiqqaa obboleessi keenya inni hangafa yookiin obboleessi keenya inni hangafa wanti ulfaatu tokko ol fuudhu yogguu nuti dhaqnee yaadnu hin dandeettu dhiisi gurbaa lapheessi bu'aa akkas taatee miidhamta nuun jedhaa turan. Hin dandeettu, hin danda'u san eegi hin dandeettu namni hin jedhisan hin danda'u jettee gaafa gara kee fidde ibalu bara wanni doktara ta'eef, profeesara wanni ta'eef, injiinara wanni ta'eef, muummicha ministeeraa wanni ta'eef waan danda'uuf jetta. Atillee hin dandeettee obboleessa kiyya. Hin danda'u jetteetiin waan of amansiisteef jechuudha. Hin danda'u jechi jedhu kun hangam akka nama miidhu akkanatti salphamatti beekuu dandeenya jechuudha. Hin danda'uu san maal godhuu qabna jechuudha of keessaa jecha negatiivii san of keessaa murree baasuu qabna jechuudha. Namni akkuma yaada isaa ta'a. Ani akkuma yaada kiyyaa ta'a jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kana waraabuu hin danda'a jedheeti waraabee hin danda'a jechuudha. Waraabee jira. Har'a atiin teettee viidiyoo kana hordoftullee hordofuu hin danda'a jetteeti kan hordofaa jirtu. Dhugumatti nan danda'a jechi jedhu sayyoo fayyadamte ni dandeessa jechuudha. Kanaaf wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Itti aannee nuti maal laaluu qabnare garuu yoo ati hin danda'u jette akkasuma kufeetiin kee waanuma san irratti kan murtaa'u ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee maal fayyadamuu qabda? Hin danda'a jechuudha. Fayyadamii namni hin danda'a jedhee fayyadame yeroo kamuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaa rabbiin keetillee waaqni ati itti amantu sun waaqni ati irratti hirkatte sun illee maal si godha? Hin danda'u eegatee itti akka ati hin dandeenye si godha jechuudha. Hin danda'u yoo jette immoo bu'aan jireenya keetii, bu'aan jijjiirama keetii, bu'aan milkaa'ina keetii hunduu jecha kee, kalimaa ta'e, arraba kee irraa dhufaa jechuudha. Yaada kee irraa dhufa waan ta'eef. Kanaaf namoonni milkaa'an addunyaa kana keessatti jalqaba sammuu isaanii keessatti milkaa'uu eegalu yookiin immoo milkii arguu jechuudha. Fakkeenya ani bara 2030 mana jireenyaa akkanaa qabaadhee, konkolaataa akkanaa qabaadhee, bakka akkanaatitti industirii akkanaa ijaaruu qaba jetteetiin jalqaba of amansiistee akka dandeettuuf ittiin jechuudha. Asii ka'ee biyya wahii Dubaay irraa gara Ameerikaa, Dubaay irraa gara Austraaliyaa, Austraaliyaa irraa gara Itoophiyaa, Itoophiyaa keessatti immoo gara Afrikaa biyyoottan garaagaraa deemuu qaba jetteetiin akka dandeessu. Ebalu kan godhe san anis ni danda'a jettee yoo murteessite
atillee wanti si dhorku tokko wanti si daangessu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf namoonni milkaa'an jalqaba irratti sammuu isaanii keessatti amanu jechuudha. Akka kitaaba Think and Grow Rich jedhu keessatti ibsametti yaadni cimaa fi fedhiin guddaan milkii ati ittiin milkooftu san siif uuma jechuudha. Kanaaf hin danda'a jedhiitii yaadi ati deddeebi'i baradhu yeroo deddeebitee nan danda'a kan jedhu ofitti himte ni milkoofta jechuudha. Barataan tokko qormaata gaafa qormaatamuu deemu jalqaba mana isaa taa'eetiin waaw egzaamiin kan ammaa hin dabra dhibbatti cufee dabra jedheeti kan yaadu. Yoo jalqaba qormaata irraa hin danda'u hin ulfaata jedhee dhugumatti riilii mucaan sun qormaata san irratti qabxiin inni deebisu gadi aanaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni kee akka sanyii ati facaaftuuti. Wanta ati har'a facaaftee biqiltuun ati har'a facaaftee booda kan deebi'ee sii margu wanta ati har'a facaafte waan ta'eef biqiltuudha yaadni kunuunsi hin barbaachisaa kun bishaanii albuuda xaa'oo garaagaraa biqiltuun barbaadu san sammuu kee yaada kee gabbisi. Yaadni kee madda milkii keetiiti jechuudha. Madda jijjiirama keetii milkaa'ina keetiiti. Amma gaafiin guddaan akkamitti yaada keenya jijjiirra? Asbira dubbiin jabdu. Yaada keenya jijjiiruu akkamitti dandeenya? Yaada kee jijjiiruudhaaf ati tarkaanfiiwwan kanaa gadi yaalime. Tarkaanfiiwwan afur qofa isii hima. Yaada ilmi namaa akkaataa itti jijjiiru keessaa tokkoffaa of beekuu. Yaada kee guyyaa guyyaan ilaali, madaali, ofitti himaa kana jedhiiti jiraadhu. Fakkeenya har'a ganama yeroo manaa bahu rakkinni akkanaa na mudataa cinqa akkanaa keessa seenaa naan milkaa'u hojii irratti illee naan milkaa'u halaqaan kiyya yoo halaqaan hojjettan ta'e boos na ari'aa naan lolaa waan kana ta'a. Yoo jette guyyaan kee guyyaadhuma akkasii ta'e oola. Ganama wagguu baatullee ofii kiyyatillee haa ta'u waa'u gabaan har'a dalagaa gaarii dalagadhee oola. Bar'aan gadi baheetuma hojii gaarii wahii har'a milkaa'ee hojii sanirraa achiif ta'eetiin oola. Namoonni naan har'a affeer gara dalagaa kiyyaatti jetta. Hundi isaanii accept na godhan ni fudhatu. Hojii ani itti mukanallee jaalataniitiin fudhatu. Waaw har'a immoo akkuma manaa baheen jetta ka hojiin qabne illee yoo taate. Waajirra deemu sun har'a dhibbatti na fudhataa hojii na eegalchiisa. Anillee immoo hojii kiyya irratti har'a milkaa'aa ta'ee oola. Hojii kana dura hin dalagin hundaa olitti dalagee oola jettee gammaddaa jechuudha. Kanaaf jalqabuma irratti ati maal godhuu qabdaa? Yaada kee guyyaa guyyaan ilaali. Maal yaadaa jirta yaa obboleessa kiyya? Yoo baatu yoo galtu maal yaadaa jirta? Kufaati makaleessa gufuma kaleessa keessa tarte mucucu makaleessa itti mucucaatte bakka kaleessa itti dhakaan sidhee bakka kaleessa itti namni arrabaan waan hin taane siin jedhe bakka sammuun kee kaleessa itti doome san jirta moo kan caalutti ceehuutti jirta. Isii tanallee itti yaadaa jechuudha. Inni jalqabaa maali? Tokkoffaa of beekuu anuu eenyu maalirra jira akkamitti jira garam deemaa jira of beekte jechuudha. Lammaffaa irratti immoo yaada jijjiiri obboleessa kiyya bakka takka hin taa'in hasaabin maayqayyir reesaa bichaa nu jedhan. Ande tanyitual reefi rafe ni deemanii awwaalama. Dhumatti jechuudha dubbiin. Jijjiirati maarshiin harka kee jira bara. Konkolaataan maarshii 5 ol qaba. Maaliif jennaani? Akka jijjiiratuuf jechuudha. Gaafa gaaratti dhufe yaada jijjiira. Waaw humni kiyya akka ta'uu qabu kana. Gaara kan bahu kanaanidha. Atillee maarshii kee jijjiiradhu. Dafii itti yaadi. Yaada kee jijjiiri bakka dura jirturraa. Hin danda'u kan jedhu san gara hin danda'atti jijjiiri. Waaw maaliif hin dandeenye? Ibalu qof carra qabeessa hin jiru carra qabeessa jechuun. Carraa jechuun tattaaffii kee eda'uu amantaa kee irratti hirkata waan ta'eef. Sadaffaa irratti immoo wanti ilaallu itti fufiinsaan shaakali. Itti fufiinsa qabaadhu obboleessa kiyya. Kaleessa daldalte kasaarte. Kaleessa hojjette kufte. Kaleessa eegalte si harkaa bade. Itti deebi caalaa yaali. Kufaatiiwwan kee walitti hidhamanii jijjiirama fidan milkaa'ina fidan waan ta'eef. Yaadni kee mootu kaleessa akkas turte har'a immoo kana geette borummoo kana caalta siin jedha waan ta'eef itti cimi yaadi deddeebiiti yaali baay'ee keessa milkaa'inni dhufa waan ta'eef. Afuraffaa irratti immoo kan laallu naannoo kee filadhu. Kuni circle of influence. Namni ati hojii ooltu hattuu 4 yoo ta'e 5 kijibduu 4 yoo ta'e 5 sobduu 4 yoo ta'e 5 nama cimaa 4 yoo ta'e 5 nama miiliyeenara 4 yoo ta'e 5 nama hayyuu 4 yoo ta'e 5 kanaaf naannoo kee filadhu nama wajjin ooltu filadhu madaali eenyu hojii oolta eenyu sitti dubbata eenyu wajjin dubbataa oolta naannoo kee kan jiru maali hawaasni kee maal siin jedha manni kee maatiin kee alli kee maal siin jedha ati adda yuuniik taatee bahuudhaaf jalqaba naannoo kee beektee qorattee nama cimaa ta'uu qabda nama cimaa wajjin ooli bakka gaarii ooli kitaaba gaarii dubbisi
Viidiyootaan babbareedaa laali. TikTok scroll godhaa oolu wanta garaagaraa scroll sin fayyadu obboleessa kiyya si balleessaa jira jechuudha. Hiriyyaan kee irra caalaa sitti aanu moobaayilii tana ta'uu danda'a. Isin tun waan gaarii gaafsi fidde waan gaarii irraa milkoofta. Waan hamtuu gaafsitti fidde immoo karaa nagaa si geggeessite jechuudha. Yaada eegas immootuyyuu amalaa eegas immootu milkaa'ina ta'a. Ni yaadda waa yaaddu san ni amaleeffatta waan amaleeffattu san ni milkooyta jechuudha. Ani miiliyoonara gaaf jette yaadda jechuudha jalqaba sammuutti. Ani miiliyoonara. Amala kee keessatti illee wanta miiliyoonara si taasisan karoora kaayyoo keessan kaattee fiigda jechuudha. Tattaaffii kee itti fufta. Sana booda dhumarratti maal goota? Milkaa'in kee ni dhufa. Waan facaafatte hammattaa mire. Abbaan sanyii facaafate darbe hammata waan ta'eef jechuudha. Kan itti aanu dhumarratti immoo wanti nuti ilaallu tokko jechuudha. Ati bakkuma kamiyyuu jiraadhu, haaluma kamiyyuu keessa jiraadhu, cimaa kamis ta'ii, nama jabaa kamis ta'ii kitaabottan kanneen mee haa ilaallu. Kitaabni The Power of Positive Thinking jedhu yaadni kee gaafa yaada pozitiivii cimaa yaada qajeelaa ilaalcha gaarii qabu ta'e akka ati milkooftuuf akkasumas Atomic Habits kan jedhu keessatti illee akka ati milkooftuuf dubbatamee jira jechuudha. Jijjiiramni xiqqaan amala xiqqaan yookiin immoo amala xiqqaa irraa jijjiirama xiqqaa gaafa fiddu gaafa milkaa'ina guddaatti ol bahaa deemte jechuudha. Amalli immoo gama jireenya keetii isa ijoodha jechuudha. Amalli jireenya kee kan jiraattu amala keetii. Yaadni kee amala kee jijjiira, amalli kee immoo jireenya kee jijjiira jechuudha. Kanaaf jabaattee yaada kee bakka ooltu bakka irra jirtu beekuu qabda. Kana jechuun yaada gara imalaatti, imala immoo gara milkaa'inaatti kasii fidu maali jechuudha? Kitaaban isaan kanneen yoo argatte dubbisi. Kitaaban amma maqaa isaadha jechuudha. The Power of Positive Thinking takka Atomic Habits lama kitaaban kanneen argatte yoo ta'e barbaaditii dubbisi. Dhugatti gaafa jijjiirama milkii kee argite immoo nagalatoonfachuu dandeessa. Dhumarratti wanti tokko ifa jechuudha. Wanti ifa nuu ta'u kaminni jireenya kee amma jirtu siin madaalu yookiin immoo siif hin ta'u yoo ta'e kan murteessuu danda'u siin. Jireenya kee amma jirtus kan murteessessi nama biraatiin. Mana gaarii keessa jiraadhee, viillaa akkanaa keessa jiraadhee, galiin kiyya ji'aan 200,000, 100,000, miliyoona 10, birrii 10, birrii 20, birrii 200, birrii 1,000 yoo jette wanta ati har'a ofii keetiin murteeffattee jireenya kee kana keessa amma jiraataa jirta jechuudha. Gadadoo fi yaaddoo, cinqaa fi sodaa, shakkii fi waan biraattu natti jira yoo jettellee akkasuma taatee jiraatta jechuudha. Akkamatti hidhamtee ofuma keetii ofii ta'e jiraatta jechuudha. Gaafa san bireek gootee cabsitee keessaa baate immoo jireenyuma gaarii akkasiisan jiraatta jechuudha. Kanaaf yaadni kee gara fuulduraatti kan si geessu, kan si darbachiisu, kan si oofu isuma amma ati yaadaa jirtu kana jechuudha. Fuuldurri kee dukkanas yoo ta'e yaadni kee dukkana. Fuuldurri kee ifa yoo ta'es yaadni kee ifa jechuudha. Kana jechuun akka nama mana tokkoo fudhateeti. Sammuu kee akka nama mana tokkootti fudhadhu. Mana san keessa ifaa galchitee yoo ifaan ka haalaan ifu taate jireenyi kee fuuldurallee carraan mana san keessa jiru ifaadha jechuudha. Gaafa mana san keessa immoo dukkana gootee sodaattee ifaan natti lakkaayaa ani fallee galchuu hin danda'u ani bakka akkanaa jira carraa ifaa ittiin argadhu hin qabu maali gaafa jettillee sammuu keetillee akkasumatti dukkaneessitee jireenya keetillee ni dukkanaa jechuudha. Yoo yaada kee to'atte wantoonni ati fiddu immoo gaggaariin hedduun hin jira jechuudha. Jireenya kee ni to'atta, milkaa'ina keessa ni uumta, jireenya milkii keessas ni jiraatta jechuudha. Har'a of gaafadhu dhaabadhuuti. Atiin viidiyoo kana hordofaa jirtus, atiin viidiyoo kana hiriyyaan keessa affeeree ilaalaa jirtus mee dhaabbadhuuti of ilaali. Achumaan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu illee hin irraanfatina. Harkaanis tuttuqaa yoo isinitti tole hiriyyaa keessaniifis ergaa. Har'a dhaabbattee of madaalte yaada koo akkamitti fooyyessa jedhiiti dhaabbadhu obboleessa kiyya. Bara hundaa biyya ormaatitti gubachuu feeta. Bara hundaa mana ormaatti gubachuu feeta. Bara hundaa qarqaarama nama tokkoo ta'uu feeta. Bara hundaa gabrummaa sammuu keetirraa hin baane. Gabrummaan qaamaa salphaa. Gabrummaan mallaqa hiyyuu mallee salphaa. Gabrummaan guddoon gabrummaa sammuuti. Amma amala kee jijjiiruudhaaf mana ibaluu hojjetaa jira. Mana fira kiyyaa jira. Hojii fira kiyyaa hojjetaa jira qofa osoo hin ta'in har'aa ati wanti sirreessuu qabdu maali? Har'a dhaabadhu murteessi. Hanga yoomiti wanti kun kan itti fufu. Akkama jireenya kee itti fufu heddaa. Kanaafuu dhaabbadhuutii of madaali. Gara fuula duraa maal ta'uu akka barbaaddus har'uma irratti dhaabbadhu madaali taa'e dubbadhu. Kanaaf ati yeroo makamuu sagalee ifaa fi gammachuu hin jiraadhu.
San jechuun waaw ani hin danda'a. Galanni Rabbii na uume haa ga'u. Galanni Waaqa na uume sana haa ga'u. Ni danda'a waan hundaayyuu raawwachuu hin danda'a. Gammachuudhaan milkeedhaan jiraachuu hin danda'a. Gara fuulduraa biraan akkana ta'a. Ani akka ibaluutti konkolaataa bitaa, V8 bitaa, ani Ferrari bitaa. Ani mootii akka ibaluutti mana viillaa kaaree 10,000 irratti ijaareetiin lafa kaaree 10,000 taate mana kaaree 1,000 irratti ijaaree maatii kiyya hunda achi keessa jiraachisee galiin kiyya kan ja'a immoo yeroo san booda miiliyoonni 10 galii kiyya kan ja'a xiqqaadha. Jireenyi kiyya akkana ta'a. Haalli kiyya kana gabrummaa nuyyuu hin barbaadu namoota hedduu gargaaru barbaada. Mootummaan carraa hojii haganaa uumuu hin eegu. Anuu carraa hojii uumee namoota hedduu carraa hojii uumuufi ni danda'a. Anis ni danda'a. Ibaluu eega danda'e anis ni danda'a. Argitanii haala kanaan ofii keessanii of kakaasuu qabdan yaada keessan dhumarraa jijjiiruu qabdan jechuudha. Dhumarratti yaada kee jireenya kee dabala waan ta'eef yaada gaarii dabali jireenya keetillee jireenya gaarii ta'e siif dabala jechuudha. Mee laayik sheerii fi koomentii godha. Kutaa itti aanu maal akka isinii dalagu barbaaddu asumaan yaada nuu kaasa. Horaa bulaa Kaliil ture Harbour Miidiyaa Neetwoork irraa.